Har'ammoo viidiyoo baay'ee honnee nama cabsu walitti deebineeti jira. Egaa obboleettii keenya akkuma suuraa irratti argitan kana obboleettiin tun balaa tasaatiin muudamtee biyya Beerut keessa hospitaala ciistee jirti. Innis balaan ishee mudatee balaa konkolaataati. Yeroo baay'ee nuti yaadota garaagaraatiin bannee gaafa makiinaa yookiin makiinaa keessaa buunus ta'e yeroo aspaaltii gamarraa gamatti ceenu of eeggachaatii miti kan deemnu jechuudha. Yeroo hammaa kana Araboonni baay'ee keessattuu ijoolleen Beerut keessa hojjechaa jirtan Araboonni hedduun jibbaniitii jiru. Maaliif jennaan sintu jireenya nutti qaalessa jechaatii jiru jechuudha. Kan nu hojjechiisu nu hojjechiisa. Mindaa kan nu kaffalu abbaa tokko gaafa alatti nama si arga yookiin daandirra gaafati wal qabattee deemtu yookiin immoo waama takka suuqittillee wayyaa gaariillee baqa akka gadaantummaa wayiiti kan isaan nama laalan jechuudha. Makiinaarree atuuf hin eegganne taanaan isaan kilaaksisittiin godhan jechuudha. Nagaallee isin gaafachuu hin daganne. Nagaaf jaalalli Waaqayyoo alaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu obboleewwan koo. Amantaa biroo taayyoo yaashama harka fuuni isiniin jedha. Har'ammoo viidiyoo baay'ee tokko nama jibbisiisuu fi onni nama cabsu isinii qabadheetii dhufeetii jira. Egaa akkuma beekamu ijoolleen Beerut keessa jirtan baay'ee sirriitti rakkoo keessa jira waan ta'eef isayyuu immoo yeroo Araboonni alatti nu ergan jireenya sintu nutti qaalessee sintu doolaara nyaata waan ta'eef kanaaf kan doolaara dhabnee jireenya illee akkaatti nutti qaala'e jedhanii Araboonni hedduudha kan nu jibbaatii jiran. Kan nu kaffalu abbaa tokko isaan immoo alatti gaafa si argan ija sitti babaasu jechuudha. Kun immoo ofii keenyaaf of eeggannoo gochuutii qabna malee dhimma nurraa hin qaban isaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf immoo yeroo baay'ee obboleewwan keenya yeroo aspaaltis ceenu ta'e yeroo daandirra deemnu yookiin lama sadii taanee deemnu konkolaataa hin eeggannu jechuudha. Callisneetuma walitti maramneetii deemna. Inni immoo balaadhaan nurraan ga'a. Balaa akkanaarra nurraan ga'a. Obboleettiin kun immoo akkuma keenya akkuma anaa akkuma siidha kan hojjetteetii jiraachatii jirtu. Garuu immoo balaa tasaa ta'ee har'a algaa qoraanaa gaafa taatee teessu baay'ee tokko nama dhiba jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Obboleewwan keenya namni harkatti du'ee waan hunda keessa turanii kan mana hidhaa keessa kan hospitaala keessa ciisaa jiran hanganan jedhaman jechuudha biyya Beerut kana keessatti. Kanaafuu obboleewwan keenya kuni gargaaramuutii qabu. Isaan mana hidhaa keessa jiranillee gargaaramuutii qabu. Isaanillee hospitaala jiran gargaaramuutii qabu jechuudha. Yeroo baay'ee namoota muraasa kan isaan gargaaruutii jechuudha. Kanaaf immoo obboleewwan keenya waan ta'aniif nuti immoo gargaaruun nurra jira. Lammii keenya waan ta'aniif nutis immoo biyya namaatii jirra. Waan taanu hin beeknu waan ta'eef boru wanta nu mudatu hin beeknu waan ta'eef har'a jiraachuu keenya beekna malee har'a dhaabannee deemuu keenya beekna malee boru immoo waan taanu hin beeknu waan ta'eef kanaaf obboleettiin keenya kun kinoo hospitaala keessa ciisteetii kan jirtu anillee fuuluma miidiyaa kanarratti hin arge jechuudha. Hospitaala ishiin ciistee jirtu sanarra hin beeku waan ta'eef kanaaf immoo warra dandeessanii dhaqxanii qaaman gaafachuu dandeessanirree dhaqaatii gaafadhaa. Warri immoo qaaman hin dandeenye namoota danda'an ni jira waan ta'eef birrii doolaara 5 maaliif hin taane obboleettii keenya kana gargaarree akka ishiin ol kaatee deemtu yaalchifannu siniin jedha. Yeroo baay'ee baay'een keenya rakkoo hamaa keessa jirra jechuudha. Ofii keenya of eeggannoo guddaatu nu barbaachisa. Maaliif taanaan balaan tasaa yeroo guyyaadhaan konkolaatarraa nyaatamaatti deemti ijoolleen keenya jechuudha. Yeroo gadi baatan of eeggannoo guddaa sin barbaachisa. Takka mana lafa makiinarra walitti rarraanee deemuu dhiisuu. Inni lammataa immoo haala utoo aspaaltii ce'uudhaaf gaafa jettu karasii karana konkolaataa eeggattee qalbii mana bulteen jechuudha. Qalbii keenya kara hundumatti facaasnee utoo hin taane gaafa waa tokko hojiis ta'e gaafa manaa baanus qalbii keenya sassaabannee yoo baane miidhaan ga'uutii hin danda'u. Garuu qalbiin keenya olii gadi hiramte taanaan balaa akkanaatiif saaxilamna jechuudha. Guyyaan namaa geenyaan bishaanu nama fe'ee nama ni ajjeesa jechuudha. Garuu mucayyoon kun yookiin tasa ta'uu danda'a yookiin immoo yaadan kara biraa deemte foon ishiitiin utuma deematii jirtu qalbiin ishii immoo kara biraa yaadetii balaa akkanaatiin mudamuutii dandeessi jechuudha. Kanaaf namoonni baay'ee rakkataatee jiru. Nuti warri mana keessa jirru omaa nutti fakkaatu omaa rakkachuutii dandeenya. Garuu osoo gadi baatanii argitanii rakkoon ijoollee keenyaa hangana hin jedhamu jechuudha. Baay'eedha gadi bahanii inni matamni malee baay'ee rakkisaadha jechuudha. Kanaaf immoo wal gargaaruun immoo waanuma aadaa keenya waan ta'eef asii gargaarsa achii gargaarsa. Kara kana yoo deemtan
waa baay'eetu gargaarsa nu eeggataatee jira. Garuu ta'eeti immoo obboleettii keenya kanaaf immoo sagalee taanee yoo nuti immoo viidiyoo sheer laayikii goonee namoota biraan qaqqabsiisuu dandeenya. Nama 100 keessaa namni 2 yookiin 3 obboleettii kana yaaluu ni danda'a waan na ta'eefu. Kanaaf immoo wantoota kanallee sheer du'iitu waliif godha. Maal taanaan warri kaanii wanta gaarii namni sheerii hin godhu jechuudha. Wanta badaa sheer walitti godha. Osoon ani immoo waa takka waan badaa tokko hojjedhe hundumtuu dhiiraa dhalaadhaan irratti rooba jechuudha. Garuuti immoo mucayyoo kana gargaaraa osoo hin jedhee namni tokko namni gargaaru hin jiru jechuudha. Maaliif taanaan gaarummaa hojjechuun keenya har'aaf miti boruuf nu fayyada waan ta'eef. Mucayyoon kun akkuma keenya hojjettee jijjiiramtee akkuma nama kamiituu hojjedhetan jijjiirama agarsiisa jetteeti kan banaa baate. Kaayyoon nuti manaa baanuu fi gaafa as nu mudatu garaagara jechuudha. Namoonni kaan akka biyyarraa dhufanii hojii kan hin galle biiroo keessatti kan rakkatan baay'ee isaaniitu jira. Bakki hojii ta'uu fi dideemuu madaamii isaaniitiin kan wancaqacaqaniitu jira jechuudha. Biyya keenya gaafa baanu salphaadha. Garuu biyya namaa kanatti waa hedduun nama barbaachisa jechuudha. Waa hedduun nama qunnama. Obsa qabaachuudha malee jireenyi biyya namaa nama harka 100 keessaa parsantii muraasa kan itti tolee yookiin gammadee jiraatu. Gaafa nama miidiyaa irraa kolfee taphatu argitan namoonni sun hundumtuu gammachuu qabu keessa isaa hin jedhina. Hundumtuuyyuu gammachuu hin qaban. Maalumaafuu ilkaan isaaniitu kolfa malee keessi isaanii madaadha waan ta'eef. Kanaaf obboleewwan koo tokkoffaa of eeggannoon barbaachisaadha. Of eeggannoo godhaa. Nuti Araboonni nun jaallatanii. Maaliif taanaan kan naa kaffalu kafiila kiyya. Kan ishii dhammoon kan anaaf naa kaffaluyyuu ija natti hin dhiibne waan qabuuf naa kaffalee mana isaa na teessisaatii jira. Otoo dhabee kara biyya kootii na gaggeessa jechuudha. Garuu immoo warri alatti si ilaalan akkasiin ija isaanii sitti diimessu. Ana miti kan itti qaaleesse kan naa kaffalu kan biraati. Kanaafi Araboonni yeroo baay'ee ijuma nutti babaasu jechuudha. Yeroo baay'ee nun jaallatan gaafa wal qabannee deemnu nun jaallatanii. Gaafa baay'annee deemnu nun jaallatanii. Uumamee namoota baay'eedha biyya Beerut kana keessatti kan akkatti nutti qotan jechuudha. Ofii keenyaaf yoo of eegganne malee balaa garaagaraatiin mudamuutii dandeenya. Obboleettii keenya kana immoo qarshii qofa osoo hin taane kadhannaa keessaniin bira taa'aa har'a kinoo obboleettiin keenya balaan ishii mudatee akkasiin gaafa diriirfattee teessu ol ta'uu gadi ka'uu hin dandeessu waan ta'eef sagalee aataan ofiin isiniin jedha. Wal gargaaruun aadaa keenya mucayyoo kana immoo xiqqoo ishii fayyifannee kara biyya ishiitirree akka galtu taasisuun immoo hunda keenyarraa eegama waan taaneef nuti hundumti keenya sigdatanyaadha. Boru waan nu qunnamu hin beekuun isiniin jedha. Viidiyoon har'a qabadheetti dhufe kana fakkaata. Warreen maskii fiqiriif maatii taatan laayik sheer godhaa hin dagatinaa. Warreen immoo maamila koo hin taane kottaa maamila kootti dabalamaan isiniin jedha. Guddaa galatoomaa eebbifamaa.